Yoo yaa shamar kafuuni warroon YouTube keessa nagaa keessanii nagaa kutu warroon hin nafran isiniin jedha channel kiyya subscribe like share gochuun na cina dhaabban isiniin jedha video irra qabanne keessattis immoo waan Oromoo urgooftu isiniif fideef maqaa Oromoo jedha Play Store irraa ni argattu application kana buufattanii itti fayyadamuun dirqama ta'a maqaa Naan booda ofii moggaasanii afii jechuun ni dandeessu. Appii keessa galleetti ilaalla. Kunoo afaan Oromoon jira. Wanti hundi kunoo maqaa Oromoo jedha. Mosojiiwwan kun maqaa hedduu kan qabu yoo ta'u, maqaa moggaasuus danda'a isiniin jedha. Kunoo ergaan isaallee ergaa jajjaboolii tas keessa jira. Wanti jarjarsi jedha. Itti aanii jedha. Itti aanii kunoo fooyyee haaraa jedha. Wantoota garaagaraatiin isiniif fida fooyyee haaraa kana keessatti bocaa fi wantoonni hedduun fooyya'aniiru jedha. Kunoo nu hordofii jedha. Tole jettuuni kunoo jala kana kunoo maqaa Oromoo moggaasuun asumaatii jechuudha. Kunoo akkatti fida. Warroota dubbisuu hin dandeenyeef kunoo maqaadhaan fuulaan kaa'ee shurrubbaa kan dhiiraa mataan murama kunoo akkatti kaa'eetu jira. Kan biraan immoo haagaa jedhee dhiiraaf jedhee kunoo warra dubbisaniif immoo shamarraniif aannanii jedhee maqaata ammayyaa kan Oromoo yeroo dhiyootti babaa jiran akka Keemboon fa'aa maal abdii abdattu abdiisaa abdiishee abdii waaqa abdiishee addunyaa amartii araarsaa araarsoo araamartii arbaasii maqaata babbareedduu jira as keessaa gam kunoo dhumarratti yeroo san wayyeera walabummaa wariitee waaqoo waaqjiraa urjii urgoo urgeessaa tuulama tujubee turungoo yeroo baay'ee afaan Amaaraa fakkaata garuu afaan keenyadha. Kunoo jala kanarraa raayitiin isinitti mul'attu ta'e ishii tuquudhaan kan barbaadan kunoo naaf moggaasi kan jedhu kana dhiiraaf naaf moggaasi kan jedhu kana shamarran moggaasuu dandeessu. Roobaa naaf moggaasi urjii kunoo romtuu kunoo hundaa ol akkanattiin itti fayyadamuu dandeenya. Yaadata kunoo nansi yookaan naamoo iboon Keemboon Iraanaa Oromiyaa kunoo gammachiis dhiiraaf dubaraaf shamarraniif jedhee akkatti ka'a. Appii ilma Oromoo tokkootiif ilma Oromoo tokkoon kalaqamedha. Kunoo asirratti illee yaada kennuufii ni dandeessu. Yaada jedha madaallii jedha waa'ee jedha naaf moggaasi kan jedhu kunoo asillee argachuu dandeessu. Kan raayitii kana wadaabdanii hanga appii biraatii walitti deebinutti naganaaf ta'an isiniin jedha. Ilmaata Oromoo immoo appilikeeshinii isaanii immoo seentanii gargaaruu jajjabeessuu urgiilee kennuuf hin dagatiin amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti naganaaf ta'an isiniin jedha. YouTube channel kanaaf immoo haaraa wanta ta'u subscribe like share gochuu na cina dhaabba amma viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaatti.